Loltoonni mootummaa wayyaanee jiraattota magaalaa Amboo irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduu galaafatan. Hiriira mormii fi sakatta'insa konkolaattota sukkaara fincaa'aa fe'anii gara Finfinneetti imalaa turan irratti magaalaa Amboo fi Gudaritti taasifame lubbuu namootaa akka darbuuf sababa ta'eera. Jiraattonni magaalaa Amboo fi naannawaa ishee akkuma kutaalee biyyattii biroo hanqinaa fi qaala'insa gatii irraa kan ka'e sukkaara kiiloo tokko birrii 70 hanga 80 bitaa akka jiran himaniiru. Rakkoon hanqina sukkaaraa uummata naannoo sana keessa osoo jiru konkolaattonni seeraan ala sukkaara fe'anii gara hin beekamne maraa sakatta'uun mormii uumeera. Hiriiraa fi sakatta'insa sukkaaraatiin wal qabatee mormii jalqabamee loltoonni agaazii kallattiin uummata irratti dhukaasuun lubbuu namoota 10 olii yommuu ajjeesan 20 ol akka madeessan jiraattonni magaalattii himaniiru. Magaalaa Amboo naannoo Tootaal jedhamutti immoo loltoonni agaazii konkolaataan warshaa simmintoo Daangootee simmintoo kumtaala 400 fe'ee jiru gubuu isaanii namoonni argan ragaa bahaniiru. Loltoonni agaazii magaalaa Amboo keessatti jeequmsa babal'isuuf itti yaadanii konkolaaticha akka guban himameera. Yeroo ammaa magaalaa Amboo keessa loltoonni fi poolisiin federaalaa baay'een akka mul'atan